Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota miidiyaa kun qophii gungumiiti. Qophii gungumii ko guyyaa irratti egaa mata dureewwan lama qabadhee isin dhiyaadhee jira. Mata dureen koo kan jalqabaa haala yeroo ammaa kanatti godina gara lixa Oromiyaa aanaa Gidaamii keessatti ta'e irratti akkasumallee immoo haala yeroo ammaa kana dhimma sooshaal miidiyaa irratti deddeemaa jiru waa'ee qalmaa foon harree san jedhamu dubbii sana irratti qophii gungumii koo qopheeffadhee isin dhiyaadhee jira. Sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin turu ana Ayyaantu Taayyee, ogeessi kaameraa koo Abdullaa Guyyoo na waliin jira. Agaa xumura qophii kootiitti na faana tura. Egaa akkuma jalqabaa dubbachuudha yaade mata duree koo ka jalqabaa irraa gaafan ka'u waa'ee amantoota waldaatii baafamanii rashanaman sana irrattidha kan hin dubbadhu. Egaa taateen kun kan inni ta'e godina Qelleen Wallaggaa aanaa Gidaamii ganda Milkoo Manaamoo jedhamu keessattidha. Taateen kun kan inni ta'e egaa torbanoota kana keessatti gama sooshaal miidiyaa irratti deddeemaate kan hin jiru. Nutis illee gara qophii gungumii keenyaatiin taatee torban keessatti ta'e qabanneeti walitti cuunfineeti kan inni isin biraan geenyu. Egaa taatee sanaanii taateen kun egaa lixa Oromiyaa lixaatti Gidaamiitti kan inni raawwatame uummata cheerchii keessa jiru yookiin uummata waaqayyoon waaqeffachaa jiru cheerchii keessaati gadi baasaniiti alatti bosona keessatti geessaniiti kan isaan ajjeesanii bira deemanii. Egaa namoonni qabamanii namoota 11 yoo ta'ani kan rashanaman keessaa namooti 9 reeffi isaanii argameera. Akkasumallee namni 9ffaan reeffi isaanii akka argameedha kan odeessa naannoo sanarraatii ba'ee kan eeraa jiru. Egaa gama kanaan yoo laallu taateen kun taatee baay'ee fookkisaa fi akkasumallee taatee baroota darban keessatti raawwatamne mana amantaa keessaati uummata waaqeffachuu jiru cheerchii keessaa gadi baasanii dargaggoonni kuni haala siyaasaa wajjinillee hidhata kan waliin qabne wantoota sana keessatti illee hirmaannaa kan hin qabnedha. Bifa sooshaal miidiyaa gubbaarratti jechoonni tokko tokko kan argamutti jiru. Tajaajiltoota waldaa Makkana Yesuusii aanaa sanaa yoo ta'ani bakka isaan waaqayyoon waaqeffachaa jiranittidha. Sagantaa adaarii jechuun sagantaa bultii jedhamee kan yaamamu sagantaa bultii akkasii bakkoota tokko tokko cheerchiin hin qopheessiti yeroodhaaf waqtii qaba yeroo inni itti qophaa'u osoo isaan mana san keessa ta'anii waaqayyoon waaqeffachuu jiranitti taateen kun kan inni irratti ta'e. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii baay'ee taatee qaanessadhaa fi baay'ee nama saalfachiisuudha. Maaliif amantoota cheerchii keessa jiran yookiin waaqeffachuu jiranii cheerchii keessaa gadi baasanii rashanuun kun gocha badaa fi akkasumallee gocha rifaasaadha. Dubbachuun illee kan nama jibbisiisuudha. Fakkeenyaaf amma footoon ba'utti jira. Footoo sanallee gaafa arganii hedduudha kan nama shurursaa jechaadha. Ilaaluun isaallee nama jibbisiisa jechuudha. Dargaggoota sana ajjeesanii kaaniiti ajjeesuu qofa moollee tun taane kitaaba jechuun macaafa qulqulluu kan warri amantaa san hordofu kan itti fayyadamanii jechuudha. Macaafa san erga ajjeesanii booda dargaggoota kana laphee isaaniirra kaaniiti akkasi dhabban bakka isaan bosona keessatti gatanii deemanii. Erga mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti wanti araaraa kun yaalameetiin milkaa'ina fi booda mootummaan Itoophiyaa bakka Oromiyaa kutaalee garaagaraa keessattidha kan inni akkasitti uummata Oromoo hiriirsiisu jiru yeroo ammaa kana jechaadha. Egaa taateen kun immoo kan nama dhibu humnoota raayyaa ittisa biyyaa warra jedhamuunidha. Taateen akkasii kun kan geggeeffame dargaggoota waaqayyoon waaqessuu jiran mana keessatti kadhachuu jiranii. Otoo isaanii wanta tokko siyaasa isaan jedhansanii jinuun walidhatallee qabaatini bultii adaarii kadhatarratu isaan jiranii mana keessaati gadi baasanii bosona keessatti geessanii erga ajjeesanii booda ajjeesanii moggatanii kaanii harka isaanii dugda duubatti hidhaniiti macaafa qulqulluu mulaphee isaanii irra kaanii deemanii jechaadha. Taateen kun deddeebi'ee lixa Oromiyaa keessatti yeroo garaagaraattidha kan inni raawwachuutti jiru. Fakkeenyaaf baruma kana keessa godina Wallagga lixaanaa Qilxukaarraa keessatti taateen ta'e dargaggoota isin shanee waliin hidhata qabdu jechuudhaan boolla qochisiisanii kaanii ofii isaaniitiin boolla qotadhaa jedhanii dargaggoonni kun erga isaan boolla qotanii booda dargaggoota gara nama 4 olii boolla tokkotti walitti qabanii achitti rashananii deemanii jechuudha. Egaa taateen torban kana keessa ta'e kan godina Qelleen Wallaggaa aanaa Gidaamii sun immoo hedduu kan nama rifaasisuu fi kan dubbachuun isaallee namatti ulfaatudha jechaadha. Taateen akkasii mana amantaa keessaati utuu waaqeffachuu jiranii gannama baasanii nama ajjeesuu nama rashanuun kun taatee qaanessadhaa fi warroota nuti raayyaa ittisa biyyaadha jedhan irraalleeti kan
in eegamnedha jechuudha gochi kuni. Egaa haalli uummati gidaamii keessa jiru yeroo ammaa kanatti kana fakkaata. Kan nama gaddisiisu dargaggoonni kuni meeshaa waraanaallee miti kan harka isaanii irra jiru yookaan immoo uffata waraanaa miti kan isaan uffatanii jiranii. Kan isaanii qabanii wangeela macaafa qulqulluuti kan isaan harkatti baataniiti kan isaan waaqeffachuutti jiranii. Gaafa gochi kun akkasitti dargaggoota sana irratti hojjetamu kabaja isaan dhala namaadhaaf qabani. Warri raayyaa ittisa biyyaa ofiin jedhanii of yaamani kuni kabaja isaan dhala namaaf qabani. Akkasumallee lammiilee nagaarraatii gaafa isaanii akka mirga isaanii mulquudhaan akka bineensaatti ajjeesanii bosona keessatti gatanii deemanii. Wantoota hedduudha kan inni nama hubachiisu jechaadha. Tokkoffaa irratti kabajuma isaan mana amantaa sanaaf qabanillee. Maaliif manna amantaa kamiyyuu kabaja qaba, sirna ittiin bulmaataa qaba, aadaa kabaja qaba. Duruma sirna aadaa of Oromoo duudhaa keessatti manna amantaa kamiyyuu taanaanii kabaja qaba jechaadha. Garuu jara kanarraa wanti nu hubannu manna amantaa sun kabaja dhabu. Akkasumallee immoo kabaja isaan dhala namaaf qabanii akkam akka ta'edha kan inni irraa hubannu jechaadha. Gochi godina Qellee Wallaggaa Gidaamii keessatti dargaggoota sana irratti ta'e hedduu kan nama jibbisiisu ta'e sababni isaanii ajjeesanii fi yookaan immoo sababni isaan dargaggoota kan akkasitti gadi baasanii rashananiif isinii shanee waliin hidhata qabdu yookiin immoo isinii shanee beektu jechuudhaan irraan kan hafe wantoota addaallee akka hin taanedha bakka sanarraati informationiin bahutti jiru. Kan nama gaddisiisu ajjeesanii deemuullee qofa osoo hin taane macaafa qulqulluu isaanii warri kiristiyaanaa itti fayyadaman sanii laphee isaanii irra kaa'anii deemu jechuun ammam akka isaan mana amantaa sanaaf tuffannaa qabanidha. Gochi kun egaa gocha ammeenya daangaa darbeedha jechuudha yeroo ammaa kanatti Oromiyaa lixaa keessatti wantoonni deddeebaa jiranii. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo gochoota kanarraati dammaqee ofiisaaf olii isaa eegee jara kanarraati waan gaarii eeguu dhiisuun gaariidha. Maaliif warra amma raayyaa ittisa biyyaa jedhee mootummaan bobbaasaa jiru kuni silaa hojiin isaanii uummata eeguu yookiin qe'ee uummataa tiksuudha. Garuu amma faallaa isaa mana uummataa gubuu, horii uummataa balleessuu fi namoota nagaa dargaggoota ajjeesuu, haadholii ajjeesuu keessumatti amma torbanoota darban keessa haadha nama guddoo as gaana booset keessatti wanti ta'e ati ilma keetu deeggara shaneeti yookiin shanee keessa jira jechuudhaani haadhatti tokkosanii ajjeesuu utuu hin taane baay'ee jechaaf gocha gara jabeena akkasii waan baroota darban keessa arguu hin turre hamma arguutti jirra. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo of baree dammaqee of eegee lafa jiruuti ka'uu qaban dhaamsaa qophii kooti. Egaa kan lammaffaa immoo torbanoota kana keessa dhimma ijoo ta'e keessumatti immoo sooshaal miidiyaa gubbaa irratti kan deddeebi'aa jiru waa'ee qalma qeeraa foon harreeti jechuudha qophii koo kan lammaffaa. Egaa dhimmoota foon harree kana ilaalchisee wantoota dubbachuu barbaadu wanti xiqqoodha. Dhimma sana irratti fakkeenyaa fi ajandaa guddaa ta'e kan inni yeroo ammaa kanatti socho'aa jiru jara birattidha jechaadha. Ajandaa guddaa ta'e isaan biratti fudhatameeti kan inni socho'u jiru warra Amaaraa biratti jechuudha. Egaa jarri wanta isaan jechuutti jiran fakkeenyaaf gara sooshaal miidiyaa isaanii irra deemtanii wanta bara baala gizee keessa nuti hin agarre hin jiru qaala'insi jireenyaa ol ka'urraallee kan ka'e foon loonii dhibameeti foon harree rakkasa waan ta'eef qalamee gabaaf dhiyaataa jira kan jedhaniin akkasitti maqaa sabaatiin wal qabsiisaniiti ajandaa kana oofaatti jiru. Jibbiinsa saba Oromoof qaban irraa kan ka'e akkasitti saba waliin yookaan immoo mootummaan amma aangoorra jiru kuni mootummaa Oromooti Oromootu bakka buufate jedhanii waan yaadanii fi sana waliin wal qabsiisaniiti akkasitti ajandaa kana oofuutti jiru. Egaa akkuma beekamu waan foonni akka nyaatamnellee foonni kun keessumatti magaala Finfinnee keessatti illee mana foonii dhattaniillee foon kana nyaatina jedhanii hanga labsuuttidha gama sooshaal miidiyaa isaaniitiin kan argaa jirru. Egaa dhimma kana irratti wanta dubbachuu fedhu akkuma duudhaa fi aadaa Oromootti yookiin akkuma sirnuma Itoophiyaa kana keessatti illee duruma kaasee agarraatti wanti barataman foon harree hin nyaatamu. Foon harree hawaasa keenya biratti akka duudhaa Oromoottis akkuma saba Itoophiyaattis wanta baratamaa miti.
Garuu bara wayyaanee yaalamee wanta kufe qeeraa foon harreen ni jedhamu kun bara bilisiginnaa kana keessatti milkaa'ee asallaatti banameeti mana qeeraa foon kanarree jedhamuudhaan gogaa isheedhaaf foon ishee gara biyyoota isaan barbaadan ispoortii godhamaa jira yeroo ammaa kana jechuudha. Kun waan seeraan beekamee waan qaamni seeraa beekuu fi wanta beekamaadha jechuudha kan akkasitti manni sun banameeti kan inni hojii geggeessutti jiru. Garuu amma gaafa laallu jechuudha akkatti jarri odeessutti jiran yookiin akkatti yuutuuberoonni isaanii tiiktaakeroonni isaanii gama bakka namoonni miidiyaa gubbaa irratti dhiibbaa uumuu danda'a jedhanii yaadanii akka isaan itti odeessutti jiranii akka waan magaala Finfinnee kana keessatti foon harree kun qalamee hoteela hundumaa keessatti dhiyaachaa jiruttidha kan isaanii odeessutti jiranii yookiin immoo akkasittidha ajandaa isaanii oofuutti jiranii jechuudha yeroo ammaa kanatti. Egaa Oromoon dhimma kana ajandaa utuu godhachuudhaa baate waan jedhudha gagama qophii kootiitti gaafan deebi'u sababni isaa yeroo ammaa kanatti dhimmi hojii Oromoodhaaf ajandaa ta'uu danda'u dhimmoota gurguddaa dhimma waa'ee uummata beelaan dhumaa jiru dhimma uummata dhibeen dhumaa jiru uummata gargaarsa barbaadu uummata mana isaa keessatti akka horiitti du'aa jiru kan dargaggoo mana amantaa keessaa gadi baafamee ajjeefamaa jiru sanaaf ajandaa godhannee utuu sanaaf sagalee taanee furmaata fiduu dandeenyedha jechuu barbaada. Maaliif amma yeroo kanatti jarri ajandaa guddaa godhataniiti kan isaan oofuutti jiranii waan nama ajaa'ibee namanni ibsine qabsooma isaanii illee jechaadha qabsoo durii gama faannootiin geggeessaa jiran amma dhiisanii gara foon harreetti waan deebisan fakkaata jechuudha. Maaliif silumayyuu hojiin isaanii uummata burjaajessuudha waan ta'eef uummanni isaanii illee dhimmoota kana waan haamanii fudhatee fakkaata. Uummanni Oromoo gowwaa ta'uu hin qabu. Beekumsa uummanni Oromoo jalqaba Rabbii kenneef sanaan fayyadamne wanta kanaatu ajandaa godhachuudha baannee jara duukaatu harka dha'uu fi baanne gaariidha. Sababni isaa yeroo kanatti wanti nuti dubbachuu nurra jiru wanti nuti haasawuu nurra jiru hedduutu jira waan ta'eef iyyuu gama kanaan utuu jara faana buunee ajandaa gochuu fi baanne kan jedhudha yaadi koo qophii koo marsaa kana dhagaa yaadi koon lammaffaan dhimma qophii gungummii koo guyyaa irratti waa'ee uummata mana amantaa keessaa gadi fuudhamanii rashanamaniif akkasumallee waa'ee qalma yeroo ammaa kanatti magaala Finfinnee keessa geggeeffamaa jira jechuudhaan odeeffamaa jiru irratti waa'ee qalma foon harree sana irratti kana qindeeffadhee kan guyyaa irraa kana fakkaata. Torbanitti immoo uummanni Oromoo haala akkamii keessa jira akkasumallee taateewwan torbanii gara torbaniitti ta'e walitti qindeessee karaa horni miidiyaa isin biraangaa sagantaa kana qopheessuun kan isin waliin ture ana ayyaantu saayee ogeessi kiyyaa Abdullahi Guyyoonaa waliin ture torban qophiilee gungummii biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee horni miidiyaa fa waliin turtii gaarii qabaadha.